Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Firiidam Miidiyaa dambalii gunguma uummataa nageenya keenya kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha. Fulbaana 24/2025 oduu guyyaa irraatiif qindeeffanne kan isin biraan geenyu ta'aatii jalqaba irratti hangafoota oduu. Irreessa hariiroo hawaasa dinagdee fi siyaasaa cimsuu keessatti gahee jabaa qaba jedhan hayyuu Yuunivarsiitii Arsii Piroofeesar Muhammad Namoo. Daandiin Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz walqunnamtii cufamuun rakkoo hammeesse. Namichi Floridaatti Tiraampiin ajjeesuuf yaalii yakkamaadha jedhame. Womboleettiin hamaa raggaasaa jedhamu Chaayinaa Taayiwaanii fi Hoong Koong rukutaa jira. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hangadaa walaabuutii amma oduu bal'inaan. Irreessa hariiroo hawaasa dinagdee fi siyaasaa cimsuu keessatti gahee jabaa qaba jedhan hayyuun Yuunivarsiitii Arsii Piroofeesar Muhammad Namoo. Irreessi sirna Oromoo jabaa hariiroo olee fi dalgee tiisuun jiruu fi jireenya keessatti kan raawwatamu ta'uu kan ibsan Yuunivarsiitii Arsiitti qorataa fi barsiisaan gadaa fookularii fi seenaa kuni. Dabalata isaatiif Xuubaa Bunee. Irreessi sirna Oromoo jabaa hariiroo olee fi dalgee tiiksuun jiruu fi jireenya keessatti kan raawwatamu ta'uu kan ibsan Yuunivarsiitii Arsiitti qorataa fi barsiisaan gadaa fookiloorii fi seenaa kun uummanni Oromoo durirraa eegalee irreecha boroo irraa jalqabee gara mijjirii yookiin gosaatti dabarsa. Sanaan booda gara irreessa sabaa kan qaamolee garaagaraa hirmaachisu kan akka hora Finfinnee fi hora Arsadeetti walgahee waloomaa fi wayyoomaan kabajataa turuu ibsan. Irreessi haala kanaan kabajamaa kan dhufe ta'us walakkeessa jaarraa 19ffaa booda garuu sirna gita bittaa yeroo sana tureen gidduutti laaffatuu kan himan Piroofeesar Muhammad kufaatii sirna dargii booda deebi'ee eegalamuun suutuma suutaan guddataa kan dhufe yoo ta'u waggoota 7 darbanii asitti ammoo ittuu babal'achuun bifa adda ta'een miidhagee kabajamaa jiraachuu dubbataniiru. Ayyaanni irreessaa bakka garaagartii amantaa ilaalcha siyaasaa fi siyaasaa tokko malee walooma jaalalaa fi obbolummaan waliin bahanii kan darbeef waaqa itti galateeffatanii fi kan dhufuuf ammoo abdiitti horatan ta'uu Piroofeesar Muhammad ibsaniiru. Ayyaanni irreessaa duudhaa walqixxummaa araaraa fi nagaa labsuu kan of keessatti hammate waan ta'eef sabootaa fi sablammoota walitti hidhuun hariiroo obbolummaa fi nageenyaa jabeessuu keessattis shoora olaanaa qabaachuu Piroofeesar Muhammad Namoo himaniiru. Ayyaanni irreessaa aadaa duudhaa fi safuu Oromoo ganamaa gabbisuu bira darbee hawwatummaa turizimii dabaluun galii biyyattii guddisuu keessatti gahee olaanaa qaba jedhan. Ayyaanichi karaa duudhaa isaa eeggateen akka kabajamuuf uummanni Oromoo dhaabbileen miidiyaa fi koominikeeshinii fi qooda fudhattoonni hundi gahee isaanirraa eeggamu bahachuu akka qaban hubachiisaniiru. Oduma wal fakkaatuun irreessa bara 2018tiif guutuu Oromiyaatti qophii bal'aan taasifamaa jira. Kutaaleen hawaasaa garaagaraa naannoo Oromiyaa irreessa baranaa bifa miidhagaan kabajuuf qophii bal'aatti jirra jedhan. Uffannaawwan aadaa Oromoo diizaayinii garaagaraatiin qophaa'an irreessaaf bitataa jiraachuu himaniiru. Irreessa irratti aadaa, duudhaa, eenyummaa fi tokkummaa uummata Oromoo agarsiisuuf jirra kan jedhan namoonni yaada kennan qophii addaatu godhamaa jira. Akkuma baroota darbanii miliyoonotaan irratti argamuuf jirra jedhaniiru. Irreechi irree keenya kan jedhan kutaaleen hawaasaa naannoo Oromiyaa waltajjiin irreechaa akkuma biyya Ameerikaatti Taankisgiiviing Ameerikaanonni tokkummaan kabajan uummanni Oromoos tokkummaan irreessa akka kabaju mootummaan kaalaandarii keessa galchuu akka qabu himaniiru. Qophiin ayyaanicha kabajuuf kutaalee Oromiyaa maratti taasifamaa jiru akkaan gammachiisaa ta'uu eeranii aanaalee hedduu irraa namoonni gamtaan irreessa hora Finfinnee fi hora Arsadee irratti dhaqanii hirmaachuuf qophii taasisaa jiraachuu dubbataniiru. Aanaalee hedduu irraa namoonni gamtaan irreessa hora Finfinnee fi hora Arsadee irratti dhaqanii hirmaachuuf qophii taasisaa jiraachuu dubbataniiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee bakka irreessa hora Finfinnee miidhagsee keessummootaaf qopheessaa jiraachuu hime. Daandiin Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz walqunnamtii cufamuun rakkoo hammeesse. Daandiin Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz walqunnamtii sababa rakkoo nageenyaan cufamuun jiraattota rakkinoota hawaasa dinagdeef saaxiluu miseensi mana maree bakka bu'oota uummataa Aadde Minaahil Imraan dubbataniiru. Guutuu isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Daandiin Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz walqunnamtii sababa rakkoo nageenyaan cufamuun jiraattota rakkinoota hawaasa dinagdeef saaxiluu miseensi mana maree bakka bu'oota uummataa Aadde Minaahil Imraan dubbatan yeroo marii jiraattota magaalaa Asoosaa aanaa lama hawaasa isaan bakka buufatan waliin taasisanitti
Daandichi waggootaaf cufamuun rakkoolee hawaasa dinagdee garaagaraa jiraattota magaalichaa irraan ga'uu kaasaniiru. Daandichi tajaajila geejjibaa waggoota muraasa darbaniif sababa rakkoolee nageenyaaf kennuu hin dandeenye. Kun immoo dhiibbaa gama hawaasaa fi dinagdee naannolee lamaa irratti dhaqqabsiisaa jira jechuun odeeffannoon bakka bu'oota uummataa irraa argame ni agarsiisa. Geejjibni uummataa Asoosaa fi Finfinnee wal quunnamsiisu waggoota 7 darbaniif dhaabbatee akka jiru miidiyaaleen naannoo yoo gabaasan warri kaffaluu danda'an qofti geejjiba qilleensarraa fayyadamuun gara magaalaa biroo akka deemuu danda'an ibsanii. Konkolaattonni jiddugala Itoophiyaa irraa midhaanii fi meeshaalee biroo geejjiban sababa cufamuu daandiitiif akka barbaadanitti argamuu akka hin dandeenye kaasuun kunis hanqinni meeshaalee fi qaala'insi gatii hordofsiisaa jira jedhan. Dhimma daandiitiin alattis naannichatti hospitaalli riferaalaa dhabamuu irraa kan ka'e jiraattonni gara naannolee ollaa dabalatee hanga Finfinneetti baasii guddaa baasuun imalaa jiru jedhan aadde Menahel. Kan irratti hundaa'uun sadarkaa naannichaatti hospitaalli riferaalaa akka ijaaramu gaafataniiru. Akka gabaasa miidiyaalee naannichaatti dhukkubsattoonni hospitaala Asoosaa irraa yaala addaatiif gara Finfinnee yookiin naannolee ollaa ergaman sababa cufamuu daandiitiin imaluu waan hin dandeenyeef haalli fayyaa isaanii hammaatuuf sababa ta'uu jiraattonni himanii. Geejjibni uummataa bakka hin jirretti dhukkubsattoonni riferaalli barreeffamee fi tikeetii xayyaaraa gara Finfinnee geessuu qofa hanga birrii 25,000 kafaluu akka dirqaman ibsaniiru. Walitti bu'iinsi daangaa naannolee lamaanii irratti mudatu ji'oota darban keessa hammaataa dhufeera. Guyyoota darban keessa sababa jeequmsa waraanaa naannoo daangaa Oromiyaa fi naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti uumameen namoonni 11,000 ol qe'ee isaanii irraa buqqa'u Daayirektoreetiin waliigala eegumsa siviilii fi hojii gargaarsa namoomaa Koomishinii Awurooppaa DGHO fi michoota isaa beeksisaniiru. Gabaasa isaanii keessatti buqqa'insa kana kan fide waraana qoqqoodiinsa siyaasaa fi sabaatiin kan hammaate ta'uu ibsuun kunis daangaa naannichaa irratti hammaataa jira jedheera. Namichi Filooriidaatti Tiraampiin ajjeesuuf yaale yakkamaadha jedhame. Riyaan Ruut namni jedhamu fulbaana bara darbee dirree golfiitti taphatan keessatti pirezidaant Tiraampiin ajjeesuuf yaaleera jedhamee yakka hojjeteera jedhameera. Bal'ina isaa Xuubaa Bunee. Riyaan Ruut namni jedhamu fulbaana bara darbee dirree golfiitti taphatan keessatti pirezidaant Tiraampiin ajjeesuuf yaaleera jedhame yakka hojjeteera jedhame. Abbaan seeraa manguddoon ganna 59 yaalii ajjeechaan himatame. Himata sarratti baname hundaan yakkamaa ta'uu mirkanaa'eera jedhe. Meeshaa waraanaa fageenya dheeraa deemuu qabaachuu fi yaalii ajjeechaan himatamee yakkamaa jedhame. Yaaliin ajjeechaa kun fulbaana 15 bara 2024 kan raawwate yoo ta'u yeroo sana kaadhimamaa pirezidaantii kan ture Tiraamp golfii taphataa ture. Golfiin kun kanuma Tiraamp yoo ta'u mana jireenyaa isaa Mar-a-Laagoo irraa daqiiqaa 15 adeemsisa. Hojjettoonni nageenya eegsisan Secret Service jedhaman nama meeshaa waraanaa qabatee bosona keessaa bahu dursanii arguun to'atan. Jalqaba namni kun achi baqachuuf yaaleera. Ta'us naannichaa osoo hin fagaatiin to'annoo jala oolchan. Ruut yeroo murtoon kun isarratti darbu miidhaa ofirraan gahuuf yaalee ture jedheen michuu BBC kan ta'e CBS News kobbee harkatti qabatee morma isaa keessa waraanuuf yoo yaalu humni nageenyaa achi ture irratti qabaniiru jedheen. Erga murtoon kun darbee Tiraamp miidiyaa hawaasaa irratti abbootii seeraa fi namoota akka Ruut to'annoo jala ooluuf odeeffannoo kennan galateeffataniiru. Tiraamp waa'ee manguddoo kanaa yoo dubbatu akkas jedheen namni kun nama hamaa kaayyoo hamaa of keessaa qabudha. Garuu isa qabaniiru. Ameerikaa keessatti haqa dabarsuun yeroon isaa amma jedhanii barreessan. Abbaan alangaa waliigalaa Paameelaa Poondii yaaliin ajjeechaa kun pirezidaantii keenya irratti qofa kan godhame osoo hin taane haleellaa akka biyyaatti nurratti gaggeeffamedha jetteen. Murteen Ruut irratti kan darbu muddee 18 dhufu yoo ta'u hidhaa umrii guutuun adabamuu danda'a. Balleessaa hin qabu jedhee falmachuun ofirrattis tarkaanfii fudhachuuf yaaleera. Qorannoon kun fulbaana 8 darbe kan eegale yoo ta'u abbaan seeraa garuu yakkamaa jedheera. Kaaroliinaa kaabaa keessatti dhalatee Hawaay keessa jiraachaa kan ture Ruut taatee Filooriidaa dura wantoota adda ta'an gochaa fi dubbachaa tureera. Tiraampiin tapha golfiin dorgomu akka alatti isa baasanii fi dubbii seenaa tirannaa dhala namaa ilaallatu dubbachuu waan gaarii waliif yaaduu fi waa'ee Adolf Hitlerii fi Vladimir Putin dubbachuu akka barbaadu ibse. Abbaan seeraa garuu dubbii isaa kana dhaabsisaniiru.
yeroo yaalii ajjeechaa raawwateeruut bosona keessa dallaa dirree golfii alaan dhokatee ture jedhe manni murtii. Karaa kamiinuu bakka Tiraamp jiru arguu hin danda'u ture, garuu hojjettoonni FBI meeshaa waraanaa bakka inni turee fi dhokatee baattuu rasaasaa waliin arguu himaniiru. Manni murtii akka jedhetti Ruut namni Tiraamp ajjeesuuf yaale jedhamuun himatame kun yaadannoo bakkeewwan Tiraamp itti argamuu danda'u eeran bakkichatti dhiiseera. Hiriyyaa isaaf yaadannoon barreesse achitti dhiise ammoo kun yaalii ajjeechaa Doonaald Tiraamp irratti godheedha jedha. Taatee Filooriidaa dabalatee wagguma sana keessa yaaliin ajjeechaa yeroo 2 Tiraamp irratti raawwateera. Waxabajjii 2024 Peensilvaaniyaatti osoo Tiraamp deeggartoota fuulduratti dubbii taasisu itti dhukaafamuun gurra isaa rukutuun darbe. Namni dhukaasicha bane bakkichumatti ajjeefame. Namoonni kaanis miidhamanii ture. Haleellaan namoota siyaasaa irratti US keessatti gaggeeffamu haalaan dabaleera. Dhiyeenya Chaarlii Kiriik akkasuma osoo Yuunivarsiitii Yuutaa keessatti dubbii taasisaa jiru ajjeefame. Obomboleettii hamaa Raggaasaa jedhamu Chaayinaa Taayiwaaniif Hoong Koong rukutaa jira. Tibbana obomboleettii hamaan Chaayinaa dabalatee Taayiwaaniif Hoong Koong akka malee miidhaa jira. Guutuu isaa akka itti isiniif dhiyeessina. Tibbana obomboleettii hamaan Chaayinaa dabalatee Taayiwaaniif Hoong Koong akka malee miidhaa jira. Chaayinaa bulchiinsa Guwaandoong keessa qofa namoonni gara miliyoona 2 baafamaniiru. Obomboleettii rooba cimaa amma katee kun Filiippiins erga rukutee gara kibba Chaayinaattis darbe. Miidhaa guddaa geessisuu qondaalonni Chaayinaa himaniiru. Filiippiinsitti magaalota kaaba Filiippiins lolaadhaan yeroo fudhataman lubbuu nama tokko darbeera. Taayiwaanitti ammoo rooba cimaa sababa obomboleettii Raggaasaa jedhamu kanaan roobe. Haroon guutuun akka magaalaa keessa dhangala'an taasise. Namoota 14 galaafachuun namoonni 120 achi buuteen isaanii dhabameera. Haroon kun sigiga lafaa sababa obomboleettii baatii waxabajjii keessa ture taayifuun wiippaa jedhamuun uumame. Hoong Koongitti manneen barnootaaf buufanni qilleensa idil addunyaa sodaa bubbee fi rooba kanaan cufamaniiru. Chaayinaa kutaa bulchiinsa Guwaandoong keessa qofa namoonni gara miliyoona 2 mana isaaniitii baafamanii bakka dhibaatti geeffamaniiru jechuun miidiyaaleen biyyattii fi miidiyaaleen kanneen dhibaa gabaasuu irratti argamu. Magaalonni kibba Chaayinaa akka Ziwaayii, Sheengiziinii fi Guwaangizuu galaan itti garalu miidhaa guddaa keessa jiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira gahuuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabanne kanneen turanii waan daawwattaniif galatoomaa.